galate fata. Wajji keenya ture. Argamte gargaarsa fudhachuu dandeessa. Akka qoraalee ture. Akka jedhu guyyaa biraa. Yeroo biraa waliif kennuudha. Guyyaa isinii dabalame ture. Malwaatu kumana kana jechuun olaanaa kuma godhate akkuma kanata ayyaana waggaa dhiyoo nyaatee dhugan gammada. Ani kunoo waan akkas godheetu ayyaana waggaa kanatti hin oolu dhabe. Mimmaan koo jamsa kunuun as keessa taa'ee kana wanta nyaatan hin jiru. Waaqayyo jira qabutumaaf fi maqaa keessaan tuutu naa kenna. Maqaan koo Feenet Koorsaa jedhama. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Waaqayyo na eebbiseera. Haala duriirra jiru Waaqayyo isa kaleerraa adda na godhe. Kaleessa mana hin qabuun ture, konkolaataa hin qabuun ture, uffanni kalee uffatu kan hin turre. Waaqayyo haala gaarii na eebbiseera. Amma garuu mana obbo Rabbiirraa fi adda Feenet jijjiiruu hin qabu. Waaqayyo na gargaaree haala kamiin namoota kana argachuu hin qabu. Silkii kana dawwalee obbo Duulaa tokkoon argee olaata. Hello. Diaspora na yada tukka. Hello. Hello, Badula. Abit bakor. Nagaa jirtu obbo Wadaadhaan jedhama. Andi akkam jirtu nagaa dheedaa sin jedhamu obbo Gosan obbo Wadaadhaan diaspora natti baay'atee jira bilbila koorra. Akkasi dhimma ariifachiisaa wayiitti si barbaadeen jira. Eeshi. Yeroodhaaf argamuu dandeessaa? Rakkoon qaba ammatti illee nan argama borutti biizii sagantaa baay'ee qaba kan isin garramu. Rakkoon qaba afaan jira waan ta'eef na eegi. Eeshi dafaa kottaa eeshi. Naa baruuf immoo natti fakkaata. Dula. Obbo Wadaadha. Akkam jirtu? Nagaa keessa. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nagaa jirtu? Naguma. Nagaadha. Nagaa. Waa torba kana balalii qabdu jedhanii. Samoona kana baay'ee muddamaan jira. Gara biyya alaa kanas deemuudhaaf bararaan baay'ee na eegaa jira. Sa'aatii booda baay'ee muddamaan jira waan ta'eef beektaa mana obbo Feenetii fi adda Feenetii fi obbo Rabbiirraa deemuun barbaada waan ta'eef. Baay'ee nama gaddisiisa. Deemuudhaaf immoo baay'ee natti hin tolle beektaa sababa adda addaatiin baay'ee natti hin tolu. Isaan biraa kana aktu barbaadetani. Haa ta'u rakkoon qabu. Beektaa baay'ee natti hin mijatusi. Maali haalli jireenya yeroo kunis hin ariifachiisa. Baay'ee. Cekii kana qabadhu. Baay'ee. Kanammoo konkolaataa wantoota tokko tokko si fayyada. Kun hin gahu. Rakkoon qabu baay'ee ariifachaa jira immoo beektaa sababa kanaaf. Yeroo biraa deemee fuuldura bakka maalumaafuu nagaa naa ta'e. Eeshi guddaa galatuma eebbifama hin badinaas immoo eeshi. Nagaa ta'e. Eeshi nagaa ta'a eeshi. Har'ammoo naaf dhiigsite qalladaayi. Ani birrila furdaa makana namaa kennee ofii maalitti nafandi hiyyeessa. Ani kan jiru sooressu kana qarshiitu kiisii nyaatamu akka qoreetti maali waansi. Amma waan nu gochuu qabu mana jira jedhani sana nan dhaqa. Jennaan dhaqee muluusaatti hin kennu. Yoo akka baay'ate qarshiin 50 haata dhibbi gaadha dhibba na kenna. Argadhaa laaluusa sida hiyyeessi neetwoorkiin qabu. Barbaadee tuan Ena, nagartu, ta, asuma ta, soofan keenya kanuma. Ta, awwaara qabdi jedhee, ta, waan jettu gaa yeroo dhafi ishuma mana keessa jira. Isin dandeessuu laata? Waan jettan nagaadha miti. Gaa mana keenyas namni baay'ee waan hin dhufneef baay'ee waan namni dhufu nutti kalmaa jenneeti. Dhufunan beeka kanattu ana bichaas bira dhufaa jira kan si garamu. Galata waaqaatuun dhuguun kee dhugaa. Waan tokko rakkoon qabu. Beekan ayyaana kana. Ayyaana?
ayyaana naa jettan. Ayyaana jechuun kun amma inni kan itti jiru kun ayyaana miti jechuun qophii addaa garaa kaan jibicha qalaa kaan dinnicha qalaa kaan waa baay'ee qala miti ree. Itti daabboo soo argannu maqallaa yookaan somaa rakkoo hin qabnu. Maal baay'ee nama gaddisiisa akkas taanaan mee akkamitti jirtu gabaabumatti mee nutti himuu dandeessu? Galata waaqaa numa jirra. Yoo qabeenyi jiraachuu baate fayyaa qabna galata waaqayyoo homaan jenna. Amma beektanii qabeenya ittiin namni ayyaana kabaju maa baay'ee isaatti himinu homaan jenna. Amma beektuman yeroo baay'ee waggaa sababeeffadhee wantoota garaagaraa sababeeffadheen hiyyeessota harka qalbii jedhaman hundi isaanii nan gargaara. Baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu. Nama kamirraa himan hin qabu jechuun galii addaan qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kiisii mukootii baasee hiyyeessaa kenna. Waaqayyo sinaa fayyaa. Namni hiyyeessa yaadatu kan akka keessan yoo ta'u baay'ee maal hiyyeessuun jiraatu ture kan akka kun nama jiraatu jiraatu. Hiyyeessi gonkumaan jiraatu. Baay'ee nama gaddisiiftu garuu. Ammaaf tu baay'ee tuutee nu bira darba. Nama kana nuun jedhe tokko sin agarre. Tokko rakkoo qaban dhiituutu bichaa miti. Kaashii sinan kenna galmeessuu qofa miti hojii koo harkatti sinan kenna mee jirtii gidduu kana baankiin deemne amma cheekii waan jedhamtu beektu maayishiin cheekiin jirti waraqaan yoo jirti irratti isinii barreessuudhaan itti fayyadama baankiin beeku tookii jedhan hin beekasa ijoolleen itti mana boomsatti barata isadha isaan beeka kunis jira isa ta'innaa inni ammaaf ishiin kun singeessi natti fakkaata. Kunimmaa ijoollee koo guyyaa meeqan hawwilcha. Ijoollee koo guyyaa meeqa bulcha galata waaqaa. Maaliin argee yuun beeku. Argee yuun beeku nurraa fagaate. Kanaaf mee gammachuu akkamitti nutti dhaga'ama? Kana caala akkamitti gammadu. Kana caala akkamitti gammadu. Baay'ee gammaddan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ijoolleen koo daabboo nyaatanii bulu. Daabboo nyaatu? Ijoolleen koo cooma nyaatu cooma muratu. Galata waaqaa. Naa ta'utti amma mee suura yaadannoo isinii kaafadheetan suura keessan addunyaarra facaase. Addunyaan kam ishiin ishii godha kanaa? Like guutummaan mashii jirti miti addunyaan torba miti dachee ishiirra sin facaase nama. Sin barsiisa wal bartuu mana keessa dhufa kukkootti. Eshi footoo wajjin kaanee. Footoo kaanu? Eshi. Gad maddee ishee. Gad. Amma naa qixxee kophaatan waan na deeggartaa. Akkasii. Eshi namni qabraa akka qallee qabuun deeggaru jira. Jirtee ilaalu. Baay'ee nama gaddisiifta. Nama hundatti eeggachuu fakkaata. Waaqayyo duratti garuu. Akkuma fannaa keetii kana jirta? Waaqayyo duratti akkanaa miti akkanaa fuulduraa kanaa miti. Gooftaa fakkatatu. Anu bichaa duratti. Gooftaan iyyuu mana furri keessa kooti guutu. Guutuudha furri. Gooftaa fakkatatu. Jajjaboo sinkee kan guuti. Waan akkuma dhuftanii gara mana kanaa. Aan dhagaa waama beeku. Ayyaana waan jedhamu beeksisutti. Ayyaana? Ayyaana waggaa keessatti meeqa? Ano ayyaana kumaan qabu? Wani beektaa? Waa'ee dhuma ayyaana yoo dhaga'ee beeku sirraa dhaga'e. Dhugaa qabda. Ayyaanni laga sana waan cirratti fakkaataa nuti ayyaanu. Lakki raggi duraan geessee yoo ta'anii waa kana kutuun ayyaana duraan geessee godheessa akkasii. Inuma beekta kaayaan. Ayyaana gurra nan dhagaa garuu itti fayyadamee yookiin waan harkaa qabaataniitu yoo bitatanii yoo ayyaana ittiin oolanii akka riyaa ofii waan nyaataniif dhugan guyyaa ayyaana isaanii ittiin dabarsan malee ayyaana namatti fakkaatu sira ta'eef inni immoo waan hin jirreef kanaaf ayyaana natti fakkaachuu malee ayyaana akka ta'e gurra nan dhagaa bira. Ameen ameen. Eebbi keessaa kun immoo kan gudi. Nama eebbisuun dhiiftan. Waan barreessuma qabus. Ammaaf ishii kana harkatti qabattaa? Birruma akkanaa yoo harkaa qabadhee beeku moo teeki? Har'a wal baru. Dhibba nama jedhama. Wal baraashi. Waaqayyo sinaa eebbisu dhibba nama? Waaqayyo sinaa eebbisee eebbifama. Guddaa isaa eebbifama. Amma beektaa intarviiyuu gochuun barbaada jechuun yaada kee kana jechuudha. Ayyaana sababeeffadhee ani yeroo si deeggaru namoonnis beekuu qabu gaafa si deeggaru cal jedhee ma deeggarsi koo kun asitti hafuun qabu. Namoonni baay'ee dhaga'anii beekamtii filachuun barbaada. Toora miidiyaa irratti toora
Waa jiramti indeetan garuu isin waan akka reediyoo Waan akkanaallee dhaga'eef garuu ormaa sirraa dhaga'eef. ta'uu mee aansilee garuu kanarratti wanta ati jechuu barbaaddu gabaabsitee jetta haasa'uu dandeessa. Sagalee koo kunis namatti tolu baay'ee isaa isheen dubbadha. Waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo isaa eebbisu jedha. Kana argachuu kooti guyyaa ayyaana daa'ima kootii kootittiin oolu. Diinan oola. Gidduu kana dhiyamee ilma koo kuna mana yaalaa qorri na dhayeetiin gidduu ganama ganama deemee hojii hojjechuuti. Isa dhiisa. Ishi bakka waaqayyo isaa eebbisu bichaan jedha. Waan hin jedhu biroo qabu. Nadeeggaree lafaa jedha. Tana deeggartee waaqayyo isaa eebbisu. Ammayyuu eebbifamee. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u fayyaa ta'a. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaa ta'a.